soban hinti men gaafa san video nama hojjet passport ke san warri sinar kabar warri passport ke san gizen ha darbe embassy indira qaddara embassy kata embassy sinya hamsa asokai beri kuma to ebatar bana hamsa embassy nya ga kuma to kodi na hamsa embassy de dah hima kre iya untuk anak kalah tina ke ni tani ba dem sai kalah kan saman ke sare baglo passport jola gurani beri shi gurani aman amma ek dia kana to kofa ka se ile galam wiyanku passport jola beratan akam ta diga shi ta ko dubai dolum te sini maratu ba malo burina ijra malo la baharani fidni malo bodani hele na ga alisa Berikesa akam amas nyakam tadi amas nyakam tadi kafundra di nyakam orang kaya sanu nama orang kaya sanu di sini na agefata udah kisah mana tuh wiji orang kafila tadi orang kaya sanu di sini na najib kita najib bah sama kita mati ada sama kita jepet ini orang kafila orang kaya di sini na orang kaya amma ada derahana aku masih dikafalnya orang kaya di sini kuma saddeettan teessirra hayaate biya saddeetii afuriin booda gaafa ati isa caaltee argamte yookaan waa banattee yookaan waa hojjettee isa caaltee argamte buna qofarraa si qorraati qofaan qabaatee araba irraa hojjisiifadha araba wayyannaa araba hin hojjisiifatina ilma oromootirraa waraqaan hojjisiifatina allah hin awwalla arabnaa yaa dhiiga akkatti nama boojila imimmaan miti dhiiga nama boojisan waraquma kana iyyuu tasgabbaa hojjisiifachuun keessa shaggaadha aku mana kesa warga kabacu shaggar namni warga kabu kundalu kita di warga kabatte anak kita di warga kabatte tanah seri gini mo warga kan ramu di sifatan naman aman oh blok sih kok emar bodoh beri kayaknya blok sih insan saja namni ke waktu namni ke jadi kayaknya akai sagar tahu sih baru ada mereka seorang tahu berapa anak fi tasgabah wah munda nama rakyat cisa nama gafadha waraqaa hojjisiisu immoo barbaadee fuutee maallaa warra tingini ni dura nama gaafachiisi duba warra nama kana waraqaa hojjisiisu barbaadate yaa ijoollee koo maallaa koo keessa hin nyaatamina kan birii naa ergaa jedhanii itti galatanii simboo jesan irraa ganni waan dadhabee akka dhumbee onneen biyyaa yoo inni bishaanii ganni namu rakata mata malu mata na ya ummati akan ne wallahi na ya gani ya hirafte rabbi si agar gar basil adilla biya sanat ora singa delegasi aban delegasi shasha rabbi si agar inshallah si aban lisu nama si gargarum jolen tingkam se nama garga male ko ni kajiru barde si ku kam banya kete bos umane jaga turati odo himan odo ma himan manya amgiro asra himatu randrite sana kabar batte tingkenina nama tingkenina himuddamina hinjarjarina ko sangu tamoitu hinjiru o sama yani iyangan indagane jebar indagane male kana hunda aku kana kesa apa sana ko dari sikko banda aku dia go aku passport beri pada orang beri mana orang sahaja kamu kan negara seci di sana dia ara jolen jangan lemon obadi ada mulu obadi mulu lagi ni malu wallahi dak cinti orang itu sekarang usul Allah tapi ni juga nama bola akara kata hunda tahu mit nakam dagan itu wain sih jujur vegan ni wan ikut dia sudah imma hafu kana ilallate osoo ijoollee afaan amaariffaa hin dandeenye jarjarii saboonni kana ba'e kanarratti ijoolleen keenya baay'ee rakkachaa jiru afaan amaariffaa badaa hin dhaga'anu beektaa እና isarratti otoo kan afaan amaariffaadhaan saaraan faan laayifii galanii ermiin faan laayifii galanii dheengadda zargar marrajaa hunda isaa baasan kana ijoolleen keenya giraafii
Biti isaan jedheera dhugaa waaqa. Ani immoo followers baay'een qabu osoo hojjette nama badaa sheerii naan godhanu. Zirziin beemaa inni taadhaan nagarre zirziin beemaa baasanii waraqaan hundatu gadi lakkifameera afaan arabiffaa fi afaan ingiliffaatiin jechuudha. Guyyaa 14 keessatti baatan jecha jedhu kanafa. Ijoolleen keenya baay'ee bo'aa jiru. Dalaayinis immoo natti hin kolfii dhugaa jirtu bakka garaana nyaateen dhufee hime. Ganni kun agarsiisuu keessatti galata. Dhuguma bannaata dhuguma. Ayilaan mataa waan koona jiru akkasuma kan laatti deemaa jira. Kun hin boolsi. Zimjatuuf amma sayira berbiraan deebisaa jira. Mas amma asteessanii osoo bira hojjetu amboo sodeessisaa. Wanti bakka kun akkana ta'etti kun akkana ta'etti qolli bakka akkam goon. Keessattuu gurraan hin dhaga'ani bara. Guyyaa 14 kuni guyyaa 14 jecha guyyaa 14 jedhu kana sirriitti ibsisa. Jecha guyyaa 14 kana isa Septembarii takka haga 14 ta'aa jira. Septembarii tokko 14tti haga 14 ni keessa gadi buutee viidiyoo hodhamaa jechuun gaafa biizaa ittiin baasu wayii waraqaa ittiin baatu harkaan gaattee hagasii baatii siilaata guyyaa 14 biyya gadhiistee ba'uu qabda. Malee fudhatteerraa. Eegabaatee dammoo sa'aatii barbaaddetti ugaasteechi jajaasteechi eeguu dandeessa beekaa ashaaraa ijaan kennitu. Kan ijoolleen keenya addaan baafachuu qabdan. Kan saaraan jette viidiyoo saara ishee irratti godha achirraa afaan amaariffaa hubadheetiin afaan oromiffaatiin torogomana ergaadhaan sammuu shafshafna jette gaa'is rabbi sammuu ani ijoolleen nama irratti dunkaanii kun amma kanaafuu kana keessa afaan alleetti fayyadamanii akka paaspoorta fi waraqaa fi deemsiifanii akka kafii daddabarraa barbaadanii tola disiifanne paaspoorta irraa guuranii gurraa guuranii birii kubanaa mana gurraa guuranii paaspoorta ijoollee godhanii caawu. Beritti namni paaspoorta Beri haa kafalanii. Beri haa kafaltu deebite. Hin soban. Hin dhibeen gaafa isaan viidiyoo nama hojjetu. Paaspoorti keessan warri isin harkaa bari. Warri paaspoorti keessan giseen irra darbe imbaasiin hin jira qaxxaraan imbaasii dhagaa. Imbaasii isin haaromsa asokkaayii birrii 700 haaromsa imbaasii nyaata 100 haaromsa. Imbaasii deemeedhaan himaa ture. Viidiyoon kun ana xalaafatti naqannitanii bara. Deemsee xalaa kanatti kan saafaan keessanii. Baay'ina paaspoorta ijoollee irraa guuranii birrii ishee irraa guuranii afaan amma ji'a kana tokkoffaa irra kaasee hin eegalamti. Guyyaan kun paaspoorta ijoollee godhatan birrii godhatan akkam taate gaashee takkuu kun. Dubaa ijoollumti tusiniin barartu. Dubaa maaloo biriinaa jirra maaloo bar lafa haaranii fidanii maaloo godhanii fidanii. Nagaan isaa birrii keessan. Akkam ammas nyaatamtani ammas nyaatamtani kafuun duraatiin nyaatamtani waraqaa keessanuu nama oromoo irraa waraqaa keessan hojjisiifatina dhaggeeffadha dura keessan banaatu wiijii godhadhaatu oromoo irraa kafiila taatanii waraqaa keessan hojjisiifatina na jibbaa saba kiyya miti ani saba kiyya jibbeeti miti oromoo irraa kafiila oromoo irraa godhattanii hojjisiifatina waraqaa keessan amma ati dirhaama 8,000 kaffaltee oromoo irraa waraqaa hojjisiifatina 8,000 teessirraa nyaatee ji'a 3 ji'a 4 booda gaafa ati isa caaltee argamtu yookaan waa banattee yookaan waa hojjettee